godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordodde ganda Obeensaa jedhamu keessatti rasaasni kilaashii firii 1989 mootoraan fe'amee gara aanaa Hancaaritti otoo geejjibsifamu hordoffii qaamolee nageenyaatiin to'atameera. Rasaasni kunis naannoo Affaar irraa baajaajiin erga magaalaa Bordoddeetti buufame booda odeeffannoo hawaasa irraa argameen kan to'atame ta'uu ajajaan waajjira poolisii aanaa Gumbii Bordodde Inspektar Addunyaa Damee fi itti gaafatamaan kutaa qorannaa yakkaa aanichaa Inspektar Ittaanaa Kaamilaa Himoo ibsaniiru. Ka'umsisaa Affaar keessa naannoo birgeedii san irraa baajaajiidhaan itti fidanii mallaqa akkaawuntii irratti naqee fi baajaajii sanii fidanii dhufanii asii Bordoddeetti buusan. Rasaasa 1989 jechuun rasaasa xiqqaa miti. Rasaasni kun hawaasa keenya irraan dhiibbaa guddaa gaha. Hawaasni keenya illee kanuma baruudhaan yerullee kennee wanni kun rasaasni kun akka qabamu kan taasise jechuudha. Gochichi rasaasa kana wal qabatee uumamuu danda'u yakka cimaa balaa hawaasarra uummatarra biyyarra jeequmsa biraatiif illee fayyadamuu danda'anii diinaaf illee dabarsanii kennuu danda'a waan ta'eef milishaan hojii bobbaa nageenya araddaatiif bobba'e naannoo araddaa Obeensaa aanaa Gumbii Bordoddee naannoo araddaa Obeensaa kan qabe ta'uu isaati jechuudha. Shakkamtoota rasaasa kana geejjibsiisaa turan namoota lama irratti galmeen qulqullaa'uun mana murtii aanaa Gumbii Bordoddeetti dhiyaatanii tokkoon isaanii hidhaa salphaa waggaa 1 fi qarshii 2,000 kan adabaman ta'uu ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Komishinara Gargaaraa Wantuu Axinaafoo himaniiru. Yeroo ummataatiin qabame yeroo ummataatiin eega qabanne booda seeraadhaaf dhaqqabsiisnee jarri lamaanuu rasaasa kana feetanii dhoysanii gara sanitti kadeeman tokko isaanii qulqulleessinee seeratti dhaqqabsiisnee waggaa tokko fi qarshiidhaan 2,200 akka adabaman godhamee jira. Dabalataanis magaaluma Gumbii Bordoddee keessatti konkolaataan aayiruu fi lakkoofsa gabatee 54,914 euro taate sigaaraa kaartoona 90 fe'uun gara Awaash osoo imalaa jirtu hordoffii taasifameen kan to'atamte ta'uu ajajaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Addunyaa Damee ibsan. Konkolaataa aayiruu fi lakkoofsi gabatee 54,914 taate sigaaraa guutuu feetee osoo deemaa jirtu karaa irratti miseensa keenya jalaa baqachuudhaan karaa irraa baatee hanga qilee seentee achitti irraa feenee kaartoona 90 kan ta'u waajjira keenya galchinee jira jechuudha. Hawaasni godina Harargee lixaa meeshaalee waraanaa fi daldalli seeraan alaa miidhaa nageenya irratti fiduu hubatanii bilbila bilisaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa 6274 irratti odeeffannoo kennuun qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuu akka qabanis Komishinara Gargaaraa Wantuu Axinaafoo dhaamaniiru. Naannessa meeshaa waraanaatii fi daldalli seeraan alas haa ta'u waan seera hin taane hundinuu biyyaafis namaafis balaa waan ta'eef hawaasni dhimma kana gaafa argu 6274dhaan bilbila bilisa waan qabnuuf yeroodhaan nu bilbila qaamaanis nu wajji wal qunnamaa qaama nageenyaa kana wajji ta'ee nageenya guddina keenya eeguudhaaf hawaasni akka nu wajji hirmaatu yaamessa guyyaa Jiraattonni dubbifnee tokko qaamolee nageenyaa waliin ta'uun alseerummaa adda addaa mul'atu maqsuuf tumsa barbaachisu taasisuun gahee keenya ni baanaa jedhan. Wanta poolisiin dammaqinaan hojjechaa jiru kana isaan qofarratti dagachuu osoo hin taane isaan deeggarree akkuma isaan qabaa jiranitti eeruu isaanii kennuun dirqama keenya ta'a. Nu qofa osoo hin tahin hawaasni naannoo kanaattis jechuudha. Akkuma poolisiin dammaqinaan hojjetu nuti illee dammaquutu nurraa eegamaa jechuudha. Wantoota adda addaa wantoota akka rasaasaa uummata keenya irraa miidhaa ga'u loojistikii diinaa kan ta'uuf rasaasni fakkeenyaaf uummata kan miidhu ta'a. Akka keenyatti wantoota uummata miidhan alseerummaa babal'isan keessattuu akka dargaggootaatti qaama nageenyaa hojjetaanee hojjennu ta'a.